Warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu qaqqaalii fi gaggaarii ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isin haa qaqqabu jecha Abdurriin deebi'ee jira. Abdiin kutatinaa isin bira jira. Abshir isinin jaa warreen chaanaala Abdurrii Tich miidiyaatiif maatii taatanii isa hordofaa jirtan akka mufattan naan beekaa mufattanii emooshin taataniitis akka bira yoo jettanii koomaantii irrattis waan hin taane waa jecha isin hin fakkaanne jecha isin hin mallefaas hin dubbatina. Barnoota keessan irratti deebi'eetiin jira. Abdurriin isinittiin aaruu akka fedhee utaanaan obsumaan wal bira dabarsa takka illee jechuudha osoo hin fanne. Warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib, koomaant barreessitanii Abdurrii akka jajjabeessitan asumaan isin hubachiisaa hara barnoota keessaniitti yeroo isin irraan gubu waan ta'eef isin dabarsaa. Dhiifama yeroo teessan baay'ee waaniin gubeef anis dirqameeti malee jaaladhee miti. Grade 9 chapter 3 eegallee paartii waan irraa xumine dabarfannee turre arra chapter 3 paartii 2 waliin eegallaa na hordofaan isiniin jaa. Chaanaala kanaaf haaraa warri taatanis laayik, sheer, sabskiraayib, koomaant godhuu hin dagatinaa. Warreen chaanaala kanaaf maatii taatan ammoo laayikiin sakandii xiqqaa isin irraan fudhatu laayikii godhaa na jajjabeessaa hamilee naa ta'an isiniin jaa. Barnoota waliin turtii gaarii. Barnoota keenya yeroo darbee maal irra dhiisnee eessa irra dhiisnee type of resource and factor payment laallee juudhaas jalatti free resource, economic, scarce resource, fi labor, land, capital, entrepreneurship jennee gadi fageenyaan laallee dabarfannee turre. Arra maal laallaa? Arra wanni nuti ilaallu maali? Wanti nuti ilaallu asirratti jechuudha. Wanti nuti arra ilaallu renewable and non-renewable resource qabeenya haaromsuuf kan hin haaromfamne jechuudha. Amma fakkeenyaaf qabeenya haaromuu fi maal kan hin haaromfamne kana jechuun amma maali? Qabeenya haaromuu fi kan hin haaromne hogga jennu maali? As jalatti waliin laalla. There are many type of resources that go into producing good and service. Kana jechuun amma tajaajiloonni jechuudha waliin amma gosti isaa akka armaan gadii kanatti jechuudha laalamee ture. Isa akka armaan gadii kanatti laalamee ture kana jechuudha waliin ilaallaa na hordofaan affeerraa kiyya. Ishii haala kanaan jechuudha. There are many type of resource. Qabeenyi bakka baay'eetti ni laalama. Isaanis eenyu? Non renewable resources bakka hedduutti qoodama. Non renewable resources renewable resource and non renewable resource. Isaan kun bakka lamatti qoodamaniiti kan haaromanii fi kan hin haaromne jaanii adda bahanii amma kam laallaa kan hin haaromne haalaallu jechuudha. Isa kam qabeenya hin haaromne jechuun qabeenya uumamaati fakkeenyaaf jechuudha. Kana jechuun qabeenyi yookaanis meeshaalee oomishuuf jechuudha. Isaanis maali? There are many type of resource that go into produce good and service. Isaan kun tajaajila meeshaa akkana oomishuuf jechuudha. Good and service akka irraa argannuuf. Kana jechuun maali? Amma haalaallu. Kana jechuun maali? Amma fakkeenyaaf jechuudha. Isaan kun jechuun these resources have been broadly classified into two categories. Bakka gurguddoo lamatti qoodne jechuudha. Renewable and renewable resource and what? Non-renewable resource. Renewable resource and non-renewable resource. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf kootu amma maal laalla? Renewable
resource ilaallu fakkeenyaaf jechuudha. Renewable resourcein maali? Renewable resourcein maali? Fakkeenyaaf qabeenya haaromfamuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenyi haaromfamuu danda'u jechuudha. Asitti a resource qabeenyi haaromfamuu danda'u eenyu fa'a? A resource that have the potential to be replaced over time into what? Over time through a natural process. Kana jechuun nama fakkeenyaaf inni haaromfamuu danda'u san jechuu qabeenya yeroo adeemsa uumamaatiin jechuudha. Bakka buufamuu ka danda'u fakkeenyaaf inni kun eenyu? Amma fakkeenyaaf kan haaromfamuu danda'u. Haayee amma halaallu. Renewal in process. Renewal process may be to relatively quick as with what? Sunshine. Ifa aduu fa'i jechuudha. Which come on daily basis. Guyyaa guyyaan kan bahu jechuudha. Fakkeenyaaf aduun kun yookaan ifni aduu guyyaa guyyaan dhufu yookaanis saffisa yookaanis kan ta'u yookaan kan nuuf ifu kun jechuudha. Guyyaa guyyaan deebi'ee haarommaa jechuudha. Or ammallee what? Else in the renew process may be too very slow. Very slow as in the formation or what? Soil. Akkama qaawun amma hooma isin beeytan kana jechuun amma fakkeenyaaf jechuudha. Yookiin amma fakkeenyaaf adeemsi immoo wanni akkanaa kana haaroomu kun jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa guyyaadhaan bifa jijjiirratee kan dhufu jechuudha. Adeemsi haaromsaa baay'ee amma fakkeenyaaf inni akka biyyee kun jechuudha. Akka uumamu biyyeen jechuun fakkeenyaaf kunis waggoota dhibbaan lakkaawwan iddoo tokkotti kan turtu jechuudha. Isinis bifa jijjiirrattee isin biraa biqiloonni bosbosee bakka isii bu'aa jechuudha fakkeenyaaf. Amma fakkeenyaaf maybe take 100 of year waggaa dhibbaa oliif wanti bakka sanitti bosbosee bifa jijjiirratee biyyeen bifa bosbosa saniitiin bakka isanii buute renew ni haaromfama. Example on of renewable resource. Halaalu fakkeenyaaf eenyu are solar energy. Fakkeenyaaf solar energy ni beektan gamma solar energy ifa aduu fakkeenyaaf wind energy bubbee amma fakkeenyaaf wind energy jechuun bubbee socho'aa jechuudha. Fakkeenyaaf bubbeenis bifa jijjiirrachaa deema haala qilleensaatii wajjin jechuudha. Isaan kun akka fakkeenyaatti imma fakkeenyaaf yoo hodhu isaanis anisa aduu fa'a anisa qilleensaa biyyee mukkeen margaa ammallee isaan kun dhiibbaa ji'ootaaniif yookaanis warreen akkana amma fakkeenyaaf jechuudha bishaan lafaa jalaa jechuudha kan jiru jechuudha. Amma isaan kunneen kun warreen amma nuti ilaalaa turre kun maali? Irraan sii deebi'a. Solar energy ifa aduu, wind energy humna qilleensaa, ammallee soil biyyee, tree muka grass marga, ammallee geothermal pressure dhiibbaa fakkeenyaaf keessaa jechuudha. And ammallee ground water bishaan lafa jalaa jechuudha. Isaan kunneen example maaliiti? Renewable resource warra haaromuu danda'u jechuudha. Uumamaan haaromuu danda'u jarri hanga kun jechuudha. Bifa kanaan laallee dabarfanna. Inni itti aanu isiniif irra deebi'ee dhaggeeffadhaa. Amma fakkeenyaaf renewable resource jechuun qabeenya haaromuu danda'u. Fakkeenyaaf inni aduu haaromuu danda'a jenne. Amma potential to be replaced over time yeroo yerootti bakka buusu jechuudha. Har'a aduun tun baatee borus deebitee baati. In natural process adeemsa uumaati wanni kun iddoo jijjiiraatti baay'ee jechuudha. Asirratti wanni isin ilaaluu qabdan the renewal process yeroo yerootti jechuudha. Process jijjiiraa jechuudha. Maybe ammallee fakkeenyaaf relatively keewu as with in what? Sunshine. Akka wanni akka ifa aduu jechuudha. Daily come on what? Daily which come on daily. Guyyaa guyyaadhaan kan dhufee nuuf bahu jechuudha. Isaan kunneen fakkeenyaaf example isaanii jechuudha. Example of renewable resource. Warra jenneen kun jechuudha are solar energy, wind energy, soil, tree, grass, geothermal pressure, and what? Ground water.
kanneen kun jechuun maal fa'aa isaan kun soolaar enerjii ifa aduu wind enerjii humna qilleensaa jechuudha bubbee fakkeenyaaf akkasi beeytanii soil biyyee tirii muka graas marga geothermal pressure and what ground water bishaan lafa jalaa jechuudha isaan kun haaromuu danda'u uumama keessatti jechuudha haala kanaan dabarfanna eenyu itti nu hafee nan renewable resource warra hin haaromfamne jechuun kan nu hafe kun isa kana fakkeenyaaf eenyu isa kana jechuudha hayyee kanaas amma waliin haa ilaallu non-renewable resources are resources whose stock or service is limited for fixed and what are found in the ground. Kana jechuun amma fakkeenyaaf qabeenyi hin haaromfamne kun jechuu qabeenya istookii fakkeenyaaf kuufamni isaa yookaan kan hin daangeffamne fakkeenyaaf yookiin dhaabbataa ta'e iddoo tokkotti permanentii ta'e kan ta'e yookaan lafa keessatti argama wanni kun lafa keessatti argama inni kun hin haaromuu hin danda'u kana jechuudha inni maali haaromuu hin danda'u jechuudha found in the ground lafa jala argamu ammallee the available supply of non-renewable resource may be replaced non-renewable resources may be replaced through recycling, but the overall supply remain relatively constant. Warri tahanis ni jiru. Fakkeenyaaf kuni maali? Dhageeffadhu sirriitti. Inni qabeenya hin haaromfamne qabeenya fakkeenyaaf hin haaromne jenneen kun jechuudha. Qabeenyi hin haaromfamne kun amma fakkeenyaaf dhiheessi qabeenya isaa hin haaromfamne yookaanis jiru karaa deddeebi'ee yookaanis faama fakkeenyaaf jechuudha waan fayyadaman guutamu waan fallaal fakkeenyaaf waan fayyadamu yookaan faayidaa teenyaaf jechuudha itti fayyadamtu kan guutamuu danda'an garuu dhiheessi waliigalaa keessatti jechuudha haala dhaabbata taheen ni jira fakkeenyaaf inni kun maali qabeenya haaromfamu kan hin haaromfamne kana kan jenneen kana keessatti jechuudha inni kun qabeenya hin haaromfamne jenneeti laalla inni kun fakkeenyaaf gaaziin uumamaa lafa keessatti kan argamu fakkeenyaaf hin haaromu fakkeenyaaf inni dhagaa boba'aa yookaanis dhagaa cilee ka jenneen san jechuudha isaan kunneenis hin haaroman for example ho'attu naa jala example kana isaan kun remain relatively constant dhaabbataa jechuudha akkuma tokko hin haaroman isaan kunneen warra hin haaromne sana laallu example hin haaroman non-renewable resource natural gas gaazii uumamaa coal dhagaa steel dhagaa cilee yookaanis dhagaa lafa keessaa san jechuudha almuuniyemii ni beektan oil zayita isaan kunneen maali hin haaroman jechuu all natural resource isaan hundi qabeenya uumamaa tahaniituma should be used wisely jechuu kana jechuun amma maali isaan qabeenya hin haaromfamne kajenneen kun jechuudha isaan kun jechuu yeroo hundaa'uu haala amma nuti dubbanne kanaan dachii jalatti argamanillee qabeenyi kun hin haaromfamu qabeenyi uumamaa kun garuu maalinni qabeenya uumamaa kanneen akkanaa kun jechuudha isa ilmi namaa itti jiraachuu beezii ta'e jechuudha inni kun hin haaromu kanaaf gaaziin uumamaa dhagaan boba'aan yookaan dhagaan cilee almuuniyemii fi yookaanis boba'aa qabeenya uumamaa fi warreen akka ooyilii kun jechuudha kan deebi'ee hin haaromne isaan kun maali ogummaadhaan itti fayyadamuu qabaa jechuun ilmi namaa qabeenyi akkanaa kun qabeenyi uumamaa kun kuufamuu qaba iddoo turuu qaba iddoo sanii fuudhamee iddoo biraa dhaqeeti maal ta'a wanta silaa itti naqamu san tahaa jechuudha isuma san uumama piroosesaan jechuudha kanaaf jechuudha ammaan tana isaan kun natural resource all natural resource should be used wisely idduma jirutti itti fayyadamtee haala saniin irraa fudhattee deemta jechuudha we must in the conserve natural resource bakka isaan kun jechuudha must idduma jiranitti adeemsa isaanii keessatti jechuudha itti fayyadamta jechuudha conserve mean not missing spoiling in what or wasting thing kunneen amma maali
inni kun jechuudha idduma jirutti amma kareefu jenne sanitti idduma jirutti warra haaromuu jenne fakkeenyaaf isaan kunneen amma maali warreen bakkuma jirutti qabeenyi kun bakkuma jirutti kan haaromu ka jenneen kun isaan kun amma yoo mancaastee fakkeenyaaf yookaanis qisaasa'uu dhiisuudha bakkuma sanitti kunuunsu bakkuma sanitti eeguudha bakka haala kanaan ni tura iddoo sanitti jechuu qabeenyi akkanaa kun ni tura jechuudha. Fakkeenyaaf amma wanteen kun amma fakkeenyaaf especially true for non-renewable resource isaan kun dhugumatti warra hin haaromne jenneeti qabannaa jaa saayinsiin ikonomiksii. However, akkasumas even some renewable natural resource can be what? Depleted, run out if they are what? All killed or overused. Akkana laal. Fakkeenyaaf amma halaallu qabeenyi fakkeenyaaf akka amma nuti ilaallee kun jechuudha fakkeenyaaf inninis maali? Inni kunneen amma fakkeenyaaf itti fayyadama irratti ogummaadha barbaadaa jenne haaluma amma gartee fakkeenya as ilaalle kanaan jechuudha. Kun amma keessumaa jechuudha qabeenyi hin haaromfamne ka jennuun kun jechuudha isa dhugaa jenneen sanii jechuudha. Isa dhugaa jennee kan laalle isa amma laalle kana jechuudha. Amma haa ta'uu malee qabeenyi kun maali? Qabeenyi uumaa kun kan hordofamuu danda'u tokkoon isaa illee maali? Yookaan hundi isaatu kan fakkeenyaaf waan ajjeefamaniin yookaanis bosbosa ajjeefamanii yookaanis garmalee itti fayyadamee ilmi namaa dhumuu danda'u yookaanis ilmi namaa takka isaa ba'an yoo itti fayyadamee dhumuu danda'a. Kunneen kun jechuudha yeroo inni kun nutiifis dirqama maal ta'a qabeenyi uumamaa kun maali? Qabeenya faalamaa yookaan irraa nu eegaa jechuudha. Faalamni kun akka uumamu namoonni maali? Keemikaalota adda addaa yookaanis kan nama faalan naannoo sanirraa rimuuf godhanii dhabamsiisuu qabu jechuudha. Haala kanaan kootu amma fakkeenyaaf we must protect our natural resource. Isa kanarraa maal protect goonaa ni ittisna. Our natural resource from pollution. Maal faalama ni irrifna jechuudha. Faalama akkamitti irrifna? Pollution occur when people put harmful in chemical in the what? Other thing into what? Into nature. Karaa uumaatiinis jechuudha. Harmful ilmi namaa jechuudha akka dhiibbaa irratti hin gaggeessine qabeenya kana eeyina. Oil spilled into water. Water toxic. Chemical in the air or what? Garbage dumped on the what? Side on the road are example of the problem. Akkana kooti kan laalamu jechuudha. Akkana kooti kan laalamu qabeenya kana keessaa yookaanis amma fakkeenyaaf jechuudha. Nutis dirqama qabeenya kana maal godhuu qabna? Qabeenya uumamaa keenya kana faalama irraa eeguu dirqama nutti ta'a jechuudha. Protect air pollution irraa eeguu qabna. Faalamni kun akka uumamu yookaanis namoonni keemikaalota miidhaa geessisan fakkeenyaaf jechuudha fi miidhaa geessanii fi wantoota biroof uumamuu wantoota biroo uuman keessatti jechuudha fakkeenyaaf yoo galchanidha. Warreen warshaa fayyadaman jechuudha yoo bakka hin taanetti isa kana gatanidha. Kanaaf boba'aan bishaan keessa dhangala'ee taanaan keemikaaliin summii qilleensa keessattis faca'ee taanaan inni kun maali? Rakkoo fida. Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf jechuudha isa keessa jiru inni qilleensa keessa keemikaalli summii qilleensa keessa jiru kun jechuudha yookiin balfi cinaa daandii irra yookaan karaa namni irra deemu irratti yoo kan dhangala'u ta'e jechuudha. Rakkoo kanaaf furmaata hin qabu jechuudha itti yaadame malee. Kanaaf maal jaa conservation of natural resource jaa haala kamiin maal goona jaa qabeenya uumamaa haala kamiin kunuunsinaa jaa haala kamiin kunuunsina. Kunuunsuu qabeenya uumamaa akkamitti akkaataa qabeenya uumamaa kana itti kunuunsinu jechuudha.
recover natural resource. You can reduce, reuse and recycle them. For example, turn off the light when you are not in room. Kanneen maali? Qabeenya kana akkamitti qabeenyi uumamaa kunis amma kunuunsuuf hir'isuu irra deebitee yoo kan itti fayyadamtu taate irra deebitee ammallee deddeebitee itti fayyadamta taanaan rakkoo keessa gala. Fakkeenyaaf yeroo kutaa tokko keessatti hin jirretti jechuudha ibsaa dhaamsuun dirqamaan hunjee gartee excellent. Laalama fakkeenyaaf nuti wanta ta'u kutaa ifaa tokko halkan tokkotti bakka hedduu kan ibsinu ta'e rakkoo finne. For example, turn off the light when you are not in the room. Kuni grammatically wrong dha jechuudha. Nuti kutaa itti fayyadamu mana itti fayyadamu qofa ibsachuu qabna. Manni kaantii fi jira taanaan ifaa san dhaamsuu qabna jechuudha kun. Ammallee this will reduce the use of fossil fuel used to what? Generate electricity. Iransi debia. We will reduce the use of fossil fuel used in the generate electricity. Fakkeenyaaf jechuudha. Amma kana jechuun nuti amma qabeenya qabnu kana keessatti fakkeenyaaf kunis amma itti fayyadamu foosilii humna ibsaa yookaan kan maddisiisu jechuudha. Fakkeenyaaf humna ibsaa maddisiisu humna ifaa maddisiisaa oola yeroo hundaa jechuudha ni hir'isa ifaan san jechuudha. Ammallee baaskileetii keessan amma yoo abbattanii jaa fakkeenyaaf laal woobarra hawaasa keenya keessatti ride your bicycle and walk more to reduce the amount of gas online used to transport use. Rakkoofsi taas jalaa jechuudha. Saayikila kee ammaas yeroo hunda ol zawwee yeroo hunda kan ooftu yoo ta'e isa kana takkaa gommaan isaa irraa dhuma takkaa wanni adda addaa irraa dhuma. Fakkeenyaaf baaskileetii tokko fakkeenyaaf yeroo hunda lafa horota qabu irratti fakkeenyaaf yoo kan ooftu doqee fakkeenyaaf fudhadhu yaabbatanii caalatti kan itti adeemaa ooltan taate geejjibni kun jechuudha. Ammallee gommaan isaanii irratti wantoonni irraa deebitee ammaas fakkeenyaaf fayyadamuu dandeessus ni jira. Wantoonni akka fakkeenyaaf pilaastikii jechuudha. Inni akkasii kun jechuudha. Waraqaa maal adda addaa irraa ni disolloqa jechuudha. Faayidaan isaa xiqqaachaa deema haaratti na haaromsiin jechuudha. Transport yeroo hunda transportiif kan itti fayyadamu ta'e rakkoo fidaa jechuudha. You can reuse things ammallee things like plastic jars, paper and the bag can be reused. Isaan kun irraa baha. Reused irraa ta'a. Each time you reuse something, you cover the natural resource that would have been used to make the new one. Kun jechuun waan salphaadha waan nuti gartee hawaasa keenya keessatti itti fayyadamnu kun waan gartee itti yeroo keenya gubnuu miti. Main concept isiniif irraa xuyna. Haala kanaan laalaatii akkamitti qabeenya uumamaa kunuunsanii naannoo keessanitti jechuudha. Isinuu sammuu keessaa qabdu kana waan irra deebinee isin barsiisnu hin qabnu jechuudha. Haala kanaan barnoota keenya yeroo dhufu jechuudha. Eessarraa eegalla mata duree kana type of market isa jiru kana ni eegalla. Sorry isiniif waa xiqqishorraa dha'uu dhiiroo. Type of market 3.3 type of market gosa gabayaa. Isiniif hin irraa dhawaa xiqqoomee beeka. Isin irraa hin ture waan ta'eef isiniif hin irraa dhawa. Sirriitti isinummaan hordofaa malee. Ayyee. Kana jechuun gosa gabayaa. Gosti gabayaa meeqa? A financial market is an institution where two parties can meet to facilitate the exchange of goods and service. Kunneen akkasitti ni jiraan. Kunneen
Amma fakkeenyaaf gabaan faayinaansii jechuun dhaabbata qaamolee lama wal ga'uudhaan meeshaalee fi tajaajiloota wal jijjiiruun hunjee. Yes, kun kanuma. Amma type of gosoota isaanii haa laallume fakkeenyaaf kun jechuun isuma kana dhugaan jiru kana. Ammallee the part involved are usually buyer and the seller. Isaan kun hundinuu paartii gartee bittaa fi gurgurtaan itti gaggeeffamu hunjee. Ammallee the market maybe physical like what? Physical like rental retail outlet in the people meet face to face. Fuula fuulatti kan namni hundinuu walitti dhufee walirraa bitatu jechuudha. Or digital like and what? Online market. Yeroo hundaa'u kan irraa dhaqanii wanta irraa dhaqanii irraa bitan tana irraa hin dhabne jechuudha. Isiin kun maali? Gabayaa jennaan. Gosoota gabayaa haa laallume fakkeenyaaf. There are 3 type of market. Gabayaan bakka sadiitti qoodamtiin hunjee. Isaanis there are 3 type of market. Isaanoo kan maal eenyu. Good amma fakkeenyaaf there are good and service market, labor market and financial market. Good and service market haa laallu. Isaan keessaa maali? Good and service market tu jira. Isii tokkoffaa. Inni lammaffaa labor market tu jira. Inni lammaffaa jechuudha. Inni sadaffaa financial market tu jira. Haala kanaan konseptii irraa xuyneetuma dabarfannee mata-duree biraatiin walitti dachaanaa sirriitti na hordofi. Hayyee. Amma fakkeenyaaf good and service market kan jenneen kun jechuudha. Good and service market is where household purchase in the consumable good and service and business sell their good and service. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf kunneen kun jechuudha. Gabaa meeshaalee fi tajaajiloota yeroo hundaa'u jechuudha. Isin gabaa meeshaalee fi tajaajiloota kun jechuudha. Maatii household kan jenneen kana maatii meeshaalee fi tajaajiltoota itti fayyadamanii kan itti bitatanii fi dhaabbilee daldalaa meeshaalee isaanii fi tajaajila isaanii kan itti gurguranidha wal jijjiiranii jechuudha. Kanuma waan biraatii miti. This market include store, the what? Internet and other places where consumer good and service are exchanged. Kanuma kunis waan biraa takka hin qabu jechuudha. Karaa amma fakkeenyaaf gabaan kun jechuudha manneen daldalaa keessatti karaa intarneetiin bakka bu'uun meeshaalee fayyadamaa fi tajaajiltoonni wal jijjiiruudhaan kan itti hojjetanii jechuudha. Inni itti aanu hoo maali? Labor marketidha. Labor marketing gabayaa hojiiti. Kana jechuun maali? The labor market is what? Market in which employ proved labor service and unemployer proved employment opportunity for labor. Kana jechuun maali? Gabaa hojii jechuun gabaa hojjettoonni tajaajila humna namaa itti kennan. Humna namaa ni beektan. Humna namaa itti kennan yookaan itti hojjechiisanii maal godhan ammoo carraa hojii ilma namaatii uumuudhaan hojjettootaaf kennanidha. Gartee isuma kana waan biraa miti. Kanaaf the labor market should be what? Viewed at both the what? Both macroeconomic and microeconomic level. Sadarkaa macro fi micro jechuudha. Isaan lamaanuu kan itti hammatudha fakkeenyaaf. Gartee example isaa hoo maali? For example, daily labor guyyuu jechuun hojii humnaa namni bobbee daily labor domestic worker namni hojii kanarratti hojjete bobbee jechuudha fakkeenyaaf. Isaan kun fakkeenyaaf maali hojjettoota guyyaa guyyaatiin jenne hojjettoonni kun manneen keessatti kan hojjetan ogummaa adda addaa kan qaban ogeeyyii jechuudha fakkeenyaaf. Skill worker hojii sammuutiin ogeessa sammuudhaan kan jechuun skill dandeettii sammuutiin kan hojjetan ammallee professionaalidhaan kan hojjetan improved labor and service kunneen kun maali gosa labor marketii jenneeti dabarfannaa financial marketii laallee waliin haa dabarfannu. Okay, kana dafnee haa oofnu. Financial market
financial market. Kana jechuun maali? Gabaa finance jechuudha waan biraa miti. Kana jechuun financial market is any place where secret what? Secret currency, bond, and what other financial asset are traded between two parties. Dhageeffadhu sirriitti. Kana jechuun gabaa faayinaansii jechuun bakka seektarawwan maallaqaa yookaanis boondiidhaa fi qabeenya faayinaansii biroo yookaanis qaamolee lama gidduutti maal ta'an kan daldalaman jechuu. Kan daldalaman isaan kun qaamola lama gidduutti kan daldalaman. Eenyufaa bakka boondii fi wanneen faayinaansii jiranitti jechuudha. Kana jechuun maali ammallee this market in the base of capitalist society and what prove the capital formation and liquidity. Sorry, and what liquidity? Yes, liquidity for business. Kana jechuun maali? Asirratti maantana gabaan kun bu'uura hawaasa kaapitaalistii jechuudha yoo ta'u warra kaapitaalistii yoo ta'u dhaabbileen daldalaa fi ijaarsi kaapitaalaa kun fi maali? Dhangala'aa fi kanneen biroo ni jiran fakkeenyaaf as keessatti jechuun meeshaa dijitaalawaa ta'aniitu jira as keessatti. Can be physical or what? Digital warra ta'an jechuudha. For example, financial market include bonds, stock, share. Amma kana waliin jechuudha fakkeenyaaf wanni ati ilaaluu qabdu asirratti. Isaan kunneen maali? Fakkeenyaaf faayinaansii boondiidhaa jechuudha. Aksiyoona warra jenneen, share warra jenneen san jechuudha. Aksiyoona warra laal guruupiin uumamaniiti. Waliin jechuu kaampaanii tokko bananii fakkeenyaaf meeshaawwan amma makiinaa takka kan biituun ittiin sochootu maqaa biyya takkaatiin bitanii waliin abbootiin qabeenyaa takka sheerii waliin qoodatan jechuu. Isaan kanneen kana fakkaatan jechuudha. Gabaa sadeen gosuma kana. Isaan kanneen asumarratti gosa gabaa asumarratti umurraa maturee biraa maalii walitti deebina haala kanaan jechuudha. Circular flow of economic activity. Innis akkasumatti gosoota hedduu of keessaa qaba. Money flow, market flow jee waa hedduutu jira isa jalaa jechuudha. Haala kanaan yeroo biraa barnoota biraa qabannee isiniif deebina. Like, share, subscribe gootanii akka nu jajjabeessitan asumaan isin hubachiisna nagaan nu jiraadhaan afeerraa kiyyaa. Like yeroo xiqqoo isinittiin fudhatu osoo like hin goone hin tuqin.